goota baha oromiyaa Amir Abdullahi Hammam wadaay galmoo kormoosom qondaala waraanaa Bakar Waaree Hammam ittisaa roobaatti Yaayaa Alii Siree hamma Mucee Ahmad Mucee kaafnee akkaataa isaan weerara mootii Minilik lammaffam ofirraa itti qolatan ilaallaam. Waraana mootii Minilik lammaffaa fi ijoollee Oromiyaa kan arbaa googuutte Yaayaa Alii Siree qondaala Minilik Chaarannat jedhamu simee injifate waraana Mucee Ahmad Mucee gaara Faantaallee fi sulula laga Awaash keessatti raas daargee injifatee fi waraana roobaa ittisaa fi waldaa Gabra Mikaa'el Abbaa Seexaan jidduutti bordoddee irratti taasifame laallee lolam dhiibuu laaftoo miidhagaa fi qullubbii isin mil'achiifna. Qophicha qopheessuun kan isin faana turan Siraay Sabaa Abdii Jamaal gama ogummaa kaameraatiin na faana jira. Kun mil'oo tibbanaatiim. Sila ulilleen cabee kan abbaa gadaan caboom beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu jedhaam Dr. Kabajaa Alii Birraam waa'ee seenaa fi ulee abbaa gadaa yoo faarsoom dhugaadhaam seenaan hiyyeessan qaboom beekaa irra kunne kan jedhu ilaalchisee ammoo karaa hedduun xiinxalloonni danda'ama. Tuffanneet irra kunneem jechuu isaati akka hin jenneem nama taheem kan of tuffatu hin jiru. Sodaanneet cal'isne jechuu isaati yoo jennes Oromoon gootummaa malee looyinummaa akka hin beekneem calii calanqoo qofa maqaa dhahuun gahaadhaam. Dhaadannoo gaafa sirna gadaam maqaan baduu mannam mataan baduu wayya jettus dabalateem injifannoo Adawaa kan Xaayixuu Wuxullii fi jeneraalonni Oromoo 9 hooggananis ta'eem achi as seenaa lolaa kan Itoophiyaa keessatti habashoonni ittiin boonan harka caalaa kan galmeesseem ijoollee Oromoo ta'uu caalaam ragaan biraa hin jiru. Kanaaf Dr. Alii Birraam beekaa irra kunne malee jechuu isaa sodaanneet usnee jechuuf akka hin tahin hubachuun nama hin dhabu. Walaloo itti aantu keessatti beekaa irra kunne malee garaan fayyaanu hin qabu jechuudhaan maal jechuu akka barbaade ibseetii jira. Lola walloo hadhaawaa fi dheeraa kan baroota osoo hin taane jarraawwan lakkoofseen dursee daba goobana daacceetiin hoogganamu kan lixaa fi walakkeessa Oromiyaa sirna kitabittaa jalatti kuffisetti aansee seenaa Oromoo keessatti murriqii azuulee yookaan harma muraa fi harka muraa aanolee bakka guddaa kan qabu yoo ta'u weerartoonni mootota gonfoo lola Arsii kan gadaa tokko lakkaawwate booda fuulli isaanii gama Oromiyaa bahan kan gaafas Fugug jedhutti garagalee. Fugug jechuun sansalata tulluu yookaan dugda gaaraa kan gubbaa qorichaa irraa kaasee hamma karra marraatti baha Oromiyaa qaxxaamuru yoo ta'u gaafas naannoon kun Fugug jedhee beekama. Eegaa waltummaan sirna gadaa raawwate bifa konfederaasiin mootummaa naannoo ijaarachuu eegalee boodas naannoon kun Odaa Bultum mandheeffachuun bulchiinsa mataa isaa irraa Baadoorii Bultum jedhamuun beekamu qabaachaa akka ture seenaan ragaa baha. Bulchiinsi Bultum laga Awaashii gaditti daangeffamullee naannoo isaatti sirna gadaatiin taaligamu hangam walakkeessa barqibbee 18ffaa keessa weerara Arabootaatiin bakka lamatti gargar bahuudhaan godinni amma Harargee bahaa jedhamee beekamu kiyyoo humnoota Turkoo Egyptian jalatti yoo kufu gamni lixaa garoom yeroof illee ta'uu dandamateetii ture. Harar magaalaa baha biiftuun haadha seenaa guddaa lafa daldalaaf jiddu gala amantii Islaamaati. Lafa walabummaa amantii fi bilisummaa dhala namaa osoo hin daangeffamin irra jiraatedha. Uummanni Oromiyaa bahaa ummata madfii fi baazuqaa Arabootaa dura dhaabbachuun weerara Arabootaa ofirraa deebisedha. Sirna gatabittam lafa Oromoo qabachuuf mootii Minilik lammaffaan xalayaa tolaan nagabbaraa jettuun Amir Abdullaahiif barreesse. Amir Abdullahi hin gabbaru jedhee xalayaa gara abbaa gadaa yeroo saniin wadaay galmoo kormoosootti dabarse. Abbaan gadaa wadaay galmoo kormoosoo Oromoota baha Oromiyaa keessa jiraatan ilmaan afran qalloom Dagaam, Oborraam, Baabbileen, Alaam akkasuma immoo Aaniyyaa Sadachaa fi Kodhallee waamee
dhimma xalayaa dhuftee irratti mooraa Fogog tan abbaa gadaa wadaay golmootti mari'ate. Marii isaanii irrattis diina birmadummaa mulqee raabaa doorii diigee galma gubee nagabbaraa jedhuun hin gabbarruun maqaa baduu mannaa mataa baduu wayya jedhanii fincilame. Diina sa'aa namaa lubbuu hobbaasaa deemuun dura dhaabbachuuf leenjiin waraanaa jalqabame. Gareen waraanaa qomoo bahaa Oromiyaa bakka sadiitti qoodame. Gareen jalqabaa murtii guutoodha. Waraanni murtii guutoom waraana gaafa morkaam kan hamma waan manaa baheef argatutti hin galleefi mataa waraana qomoo bahaa Oromiyaa ta'edha. Leenjii ulfaataa mooraa leenjii aanaa Guraawwaa Araada Yaayyaa bakka Gaambeel jedhamuu fi Fiixee Gaara Mul'ataa bakka Dabbal Mootii Gaaraa jedhamutti leenji'anii waraanaaf of qopheessuu isaanii seena turagaa baha. Leenjiin isaanii fardaan loluudhaan osoo farda gulufuun farda garaa jala deebi'anii heddii lafaa fuudhuudhaan leenji'anii. Gaambeellaaf Dabbal Mootii Gaaraatti leenjiin cimaan kenname xumurame. Hoogganaa waraana murtii guutoo Bakar Waaree ta'e abbaa gadaa wadaay galmoo Kormoosoo fi Amiir Abdullaahin filame. Gareen lammaffaan ammoo Raaree jedhamti. Raareenis aanaa Guraawwaa bakka Raaree jedhamtutti leenjii fardaan loluu fudhattee qophooyte. Gareen sadaffaa ammoo Qeerroo jedhama. Gareen kun warra qe'ee waraana murtii guutoo fi Raaree eeguudha. Minilik akkuma xalayaa diddaa gabrummaa abbaa gadaa wadaay galmoo Kormoosoo fi Amiir Abdullaahi irraa deebiteen waraana isaan kallattii Arsiitiin lixa Harargee itutti dulchise. Chaarinnat qondaala waraanaa isaa godhee dhakaa muka barbadeessi jedhee qomoo baha Oromiyaatti qajeelche. Chaarinnat dhakaa muka sa'aa nama lubbuu balleessaa itutti duulus humni waraana Oromoo kan Yaayyaa Alii Sireetiin hoogganamuun arbaa gugutti simee Abjoo Minilik bishaan godhe. Gameessi dacheen baha Oromiyaa biqilchite Oromiyaaf kennite Mucee Ahmad Mucee Chaarinnat fakkaatee kiyyoo waraanaa Yaayyaa Alii Sireetti diina galchee cal godhe. Gaafa dachiin arbaa guguun dhiiganaaf xanyaa Oromoo gabroomsuu deemuun dhoydem samiin gubbaasanii reeffa laaloo jibbite. Gootonni Oromoo diina alaa mana namaa diigee biyya fudhadha jedhuun horomtaa xiyyaaf ebootiin sora allaattii gaarreen arbaa guguu godhani. Muceen Ahmad Muceen dhiira gaafa lola arbaa guguun dubartoonni baha Oromiyaa yoo gootummaa isaa faarsan nafxanyaan karaa hin beeku muceessitu deemeenii kanniisaan itti duulan Yaayyaa Alii Siree faanii lafeen arbaa hin cabdu walumaan cabsanii Oromoo lammiitiyyaa waliin nu cabsanii jechuun gootummaa gaafa saniitiin jara sana weeddisoom. Minilik akka caljechuu waraana isaa dhagaheen Raas Daargee ona Karrayyuu fide. Oromoo baha Oromiyaa warri diinaaf sagada hin beekne Mucee Ahmad Muceen durfame korfaa'ee lola Raas Daargee eege. Gaarreen Faantaallee fi Sulula Lageen Awaash keessatti diina ciraakutee ijibbaachise. Kanniisaan itti dulchise tarkaanfii diinaa dhoowwuun duula gabrummaa Minilik Oromiyaa irratti labse ittise. Mucee Ahmad Mucee waraana kana keessatti kanniisaan waraana Raas Daargeetti duuluun injifannoo irratti galmeesse. Qondaalli waraanaa murtii guutoo Bakar Waaree gomii bultumaa Raabaa Doorii baareentummaa addeellee mandheeffate mooraa Fogog bulchitu keessatti qondaala guddaa birmajjii ture. Keessattuu dhaddacha mooraa Fogog teessuma manbultiin gurguddoo 12 Alaam Nuunnuum Meettam Diraamuum Golloom Buubbuum Abbaay Galaan Abaddoom Ereem Kaakoom Arroojiim Gutaayyuu keessatti haala sochii siyaasaa fi hawaasummaa irratti adda durummaadhaan murtii hooggansaa kennuun shora isaa bahe. Gootummaa fi arjummaa Bakar Waaree ilmaan afran qallootiin faarfamte. Aaniyaa keessa labdeem masaraa jogol ongulaalte. Baha Oromiyaa irraa Oromootaan bahaa dhiyaa isaan kaabaa kibbaatti bobbisa. Minilik Hitlarii guddichi Afrikaa meeshaa waraanaa warra dhihaa irraa gargaarsaan argate kana kan ibidda tufu qabate Oromiyaa du'a itti labse. Ammas Minilik humna isam daran cabse Dajjaazmaach Walda Gabriel Abbaa Seexaan qondaala waraana isaa godhee itti dolchise.
Oromoon ammas kurfaa'ee ofirraa ittisuuf abbaa duulaa bultum ittisaa roobaatiin of qopheesse. Waraanni Dajjaazmaach Walda Gabri'eel Abbaa Seexaan Hawaash qaxxaamuree waraana ittisaa roobaatiin bordoddeettim wal kiphee. Diina reeffa isaa tulluu Faantaalleefi gaarreen Arbaa Guuguu keessatti allaattiin sooratte bordoddee irratti soorachuu hin dandeenye. Humni waraanaa ittisaa roobaa jabaatee lolus meeshaa ibidda bulgaafatuun waraanni Dajjaazmaach Walda Gabri'eel Abbaa Seexaan injifachuun dhiiga Oromoo bordoddee obaase. Gaafas dachii samiitum fuula guuree dhugatuu dharaan mooyatame. Warra haqaaf falmateetum haqa dhabee du'adhaan dhame. Waraanni Minilik bordoddeerraa gara cirootti qajeele. Waan lubbuu qabuun kan fuuldura isaa jiruun arrabaam qabeenya saamaam loon oofataa ciroo gahe. Dachii ciroo keessa naanna'ee gootummaa gooftaa isaa faarse. Bitaa mirga isaatti ashkaroota naqatee ciroo labe. Gameessi abbaa Tarsiimoo lolaa kan gaafam Arbaa Guuguu fi gaarreen Faantaallee irratti diina daaraa godhee Mucee Ahmad Mucee guyyaan isaa xumuramnaan harka Dajjaazmaach Walda Gabri'eel Abbaa Seexaan bu'e. Dajjaazmaach Walda Gabri'eel Abbaa Seexaan hammeenya labsee Mucee daandii walakkatti mormaa gad awwaalsise. Mucee Ahmad Mucee fuuldura dhaabbatee maal dhaammatta jedhee gaafate. Mucee Ahmad Mucee qoma isaa fuufee gadi jedhee sitti himaa jedheen Dajjaazmaach Walda Gabri'eel Abbaa Seexaan wayita itti gad jedhuun Muceen gurra isaa qoocacatti ilkaaniin akka midhaanii alanshe irraa mure. Muceen goota mormaa gad awwaalame. Bakka awwaalame diina isaa qaama hir'ise. Gootummaan osoo dhaadatum garjabeenya roorristootaatiin ajjeefame. Har'a garuu seenaan gootummaan isa yaadataatii jira. Har'as kunoo ciroo keessaan gootummaan isaa bubbisaam weerarri itti fufeem walabummaan birmaddummaa fi bilisummaan Oromoo irraa baqatteem dukkana gabrummaan dhaalamteem dachiin aadaa fi safuu gadaatiin qajeelaas geetteem gita bittootaan dhaanamteem waraanni Gabree lafa hunda qabeem dhihaa Harargeerraam gara baham yookaan ilmaan afran qalloom fuula isaa jijjiirrateem waraanni kuma hedduun lakkaa'amuun qondaalota waraanaa Minilikiin durfameem mul'ii bulee gubbaa qubateem jiraattota mul'ii bulee irra qubatan buqqiseem quubsama isaa godhateem Gabreen mul'ii bulee gubbaa dhaabbateem dhiibuu afran qalloo daawwateem mootii kootti kakadheem yoo tolaan harka hin kennin isin hunduu harka koo keessatti dhumattan jedhee dhaadateem warraam lafa keenya irraa hin baqannu jedheem walitti qabee uleen sheerumeem jabeenya isaa argisiisuuf dubartiif maanguddoo alaakeem gaafana humni afran qalloom addeellee mandheeffateem mandi alolaa eegutti seeneem humni addeellee qubateem humna cimtuu akka taateefim muuxannoo lolaa akka qabdum kan shakkee Minilik xalayaa nagaan harka kennaa jedhuun Amiir Abdullaahi fi Abbaa Gadaa Raabaadorii bultum wadaay golmoo kormoosoo biratti fudhatama dhabuu caalaam akka malee isa dallansiifte. Mootiin Minilik lammaffaan tolaan didduu humnaan diddaa jedhee waraana mul'ii bulee qubateem irratti waraana isaan durfamuun 15,000 qabateem qondaalota isaa kan tabbam mul'ii bulee irra jiranitti dabalame. Tulluun mul'ii bulee baay'ina waraana Minilikiin weeraramteem nama 45,000 ol baatte. Minilik waraana isaa hunda qabateem lafa dhooqaam kan gaarreeniin marfamteem kan haleellaan diinaam isa hin dhaqqabneem laalee qubateem lafti sun calanqoom lafa calii afran qallootiim laftim qabbanaammoom bataskaana baadhattee dhaabbatteem lafti sun calanqoom lafa calii afran qallootiim lafti qabbanaammoom bataskaana isaa baadhattee dhaabbatteem waraanni Minilik madaafa danuu fi meeshaa lolaa hammayyaam faayameem calanqoo keessaa bookkiseem wadaay galmoo fi Amiir Abdullaahiim harka laanneem gurra abbaa keenyaa hin murru jedhaniim lolaaf of qopheessaniim qondaala waraanaa Bakar Waaree of dura buusaniim madaafa 5 fi qawwee 100 waraana Minilik simachuuf qophii xumuraniim kun kan daawwataa jirtan Mil'oo Tibbanaatiin kan isin mil'achiisaa jirru ammoo waggaa 136ffam calii calanqoo ilaalchisuun qopheeffanneedha. Ammas nu faana bu'aam.
Bataskaanni qabbanaa gubbaa qubates shora ishee taphachuuf maanguddummaa nagaa buusuuf jalqabde. Gootonni afran qalloo dabbal mootii gaaraa fi raaree keessatti leenji'aa turan maqaa baduu mannam mataa baduu wayya jechuun waraanaaf hidhatanii ka'anii. Loltoonni murtii guutoom haram yaabataa irratti walgahanii dhiigaa fi lafee isaaniitiin birmaddummaa afran qalloo kan Oromticha bahaa eeguuf waadaa bara seenanii. Qobsumni murtii guutoom hara yaabbataa irraa mooraa qobsuma Minilik tan calanqotte dukkana shororkaa buufte. Shororkaan mooraa labde funyaan waraana Minilikiin du'a suufe. Minilik malaa fi falli jalaa bannaan niitiin isaa Xaayituun akka dhuftuuf ergamaa isaa gara Inxooxxoo xiiche. Xaayituunis ayyaana dhaloota Iyyasuus Kiristoos dabarsite akka dhuftu waadaa seente. Osoo Xaayituun hin dhufin haalli addaam dachii afran qalloo tan baha Oromiyaa keessatti uumame. Guyyaan isaa guyyam ayyaana dhalootaa mootii Minilik lammaffaati. Waraanni mootii mootota Habashaa Minilik sangoota ijoollee afran qalloo jalaam kumaatamaan saamem qaleem foon dheedhii murachaa haraqee itti unataa dhiichisaa jira. Foon waraana isaa waan hanqateef Alii Galmoom kan waraana murtii guutoo ganee Minilik itti dhaqee of dura buusee calanqoo irraa garam qobsuma murtii guutoom fuula deeffatee sangoota saamuuf furga'e. Gootonni murtii guutoom isaan sabaaf diniina qaban ganaam Alii Galmoo boodam xiiqii boree baracham hara yaabataa irraam gara laga laaftootti of dura socho'uu murteesse. Alii Galmoo waraana Minilik muraasa qabate osoo sangoota saamuuf galda'uun koomee waraana murtii guutoo keessa seene. Qondaalli murtii guutoon Bakar Waaree gootummaan faayee Alii Galmoo gantuun sabaaf bakka hin qabdu jedhaam laga laaftootti nafxanyoota wajjin biyyee dachii afran qalloo uwwisee guyyaa ayyaana dhalootaa mootii saniim guyyaa du'a nafxanyootaatti jijjiire. Minilik waraanni isaa sangoota saamee dhufaaf osoo eegum oduu ayyaana du'aa dhagahe. Akkuma dhagaheen affeerraa nyaataa fi dhugaatii dhaabee waraana isaa fuulduratti bahee waaqa abboota keenyaam nu gargaare jedhee lola labse. Dhiibuu laga laaftoo keessatti bitaa fi mirga fuulleedhaan marsanii horrumtaa dhukaasaa murtii guutoo irratti bananii. Guyyaan sun guyyaa Minilik akka bineensaa Yoosef bineensummaa isaa mul'iseen matarayyaasaa fi madaafan dukkana buuseedha. Qawween qaxxisee matarayyaasni tarrisee baazuqaan baroodee moortarri mandi'ee madaafni ibidda roobee reeffa Oromootaatiin tulluu reeffaa dhaabee lolli finiinee bilbilee. Lolli Oromoon afran qalloo kan baha Oromtichaa takkaa hin arginiin ni uumame. Laga laaftoo tan lolaa dhiigaatii fi tulluu reeffaatiin guutamte godhe. Balaa waraanni murtii guutoo hin beeknetu dhalate. Humnaa fi tooftaa ilmaan afran qallootii ol ta'e. Reeffa namaa fi faradoottum wal boraafate. Biyyee laga saniittum dhiigaan bukaa'e. Waraanni murtii guutoo malaa fi tarsiimoo qabanitti fayyadamanii reeffa irraan tarkaanfachuun madaafaa fi matarayyaasam baazuqaa fi moortarii afaan cofuun reeffa diinaa wal boraafachiisuun lola finiinsaa oolanii. Dhiibuu laga laaftoo keessatti marfamanii balaa takkaa hin argaminiin raakamuu irraa hulaa takka karaa qullubbiin argatanii cabsanii hammi muraasni akka bahaniif kan isaan gargaare rooba dhiha aduutiin dhufeedha. Abbaa Gadaa Bultum Wadaay Galmoo Kormoosom ganama gootummaan dhaadataa bahetum asraa aduu gabaabbatteen oduu du'a isaatiin mooraan fugug weeraramte. Du'a isaa irratti Wadaay Galmoom jecha gootummaa afran qalloo kan baha Oromtichaa keessaa mandisum dubbatee du'a liqimse. Namni Kabiir Aadam jedhamuun osoo Wadaay Galmoo Kormoosom du'aaf wixxifatum bishaan laaftoo cinatti itti dhaqe. Wadaay Galmoo Kormoosom osoo nu isinitti himnum kunoo dhumtankaa wayita jedhum ilmi Galmoom shahaadaa qabachuu dhiise. Baga dhumne osoo jedhum lubbuun keessaa baate jedham seenaa waa'ee gootota sanii yoo dubbatu. Bishaan laga laaftom jecham jegnummaa ilma Galmoo saniin mogga'eem laga bagaa ta'eem. Mooraan Jogol ammoo du'a gootota baay'een yoo shororkoytum gootonni bebbeekamoon hedduun warra laga laaftoo keessatti cal jedhanii hafanidha. Laaftoon ilmaan afran qalloom kan wareegama qaaliin isii tiksuuf deeman reeffa isaanii baachuuf dirqamte. Dhiiga dhalee ishee osoo hudhuu dhuguu caalaam awwaalcha dhabuun ilmaan ishee gadda diniinaa itti buuse. Caliin laga laaftoom gaddam baha Oromiyaatti labsite. Ekeraan calii calanqoom
gootonni hadhaa du'aam diddaa gabrummaaf dhandhaman calii keessaa dhalootaaf diddaa gabrummaa lallabanim qondaalli waraanaa murtii guutoo Bakar Waaree waraana hamma hafee fudhatee gumaa gootota sanii baasuuf halkanii guyyaa duula labse. Diina duukaa yaabbatee farda irraa harcaasee gumaa calii calanqoo baase. Qondaalanii itti aanaan abbaa bokkum Ibroo Shaxaammoo ka'imman lubbuun hafan walitti qabee waraana murtii guutootti dabaluun gurmuu qabsaa'otaa cimse. Bakar Waaree lola hadhaa'aa qawwee madaafaa baazuqaafii moortarii wajjin eboo mancaa wantee saanjaafii qawweelee muraasaan qabsoo hadhaa'aa adeemsise. Qabsoo nafxanyichi manzee inni mootii mootota ofiin jedhuuf harka kennuu irraa du'a lubbuu wayyam kan jedhe qondaalli waraanaa murtii guutoo Bakar Waaree diina ija baachise. Lolli walitti dhaabbatee guyyoota 20 oliif itti fufe. Minilik mootiin lammaffaan gadda gaafa guyyaa dhaloota isaa muudate san haloo ba'uuf qullubbii irratti waraana Bakar Waaree sime. Qullubbiin akkuma gaafa laaftoom reeffa uffattee dhiiga dhuude. Qawwee fi mancaan qawwisanii madaafaa fi moortariin yoo gadoodan qilleensi ammoo hafuura reeffa xiraa'ee fuudhe somba fardaa fi namaa afuufe. Lolli hammaateem daangaa darbe. Abbaan fardaa Bakar Waaree leenci gaafa morka osoo diina fixuum lookni takka irraa citte. Garuu inni miilli isaa cituu hin beekne. Loltoonni kumni hedduun ammas akkuma gaafa dhiibuum hara laaftoom biraa kufanii jiru. Qondaalanii Ibroo Shaxaas gaafa san biyyee dachii qullubbii keessatti lubbuun isaa baate. Gabrummaa didoof aarsaa akkasii kafale. Bakar Waaree osoo loluu gurmuun isaa akkuma jiruun dhumatte. Fardi isaa hafuura reeffaatii fi baarudaan machaa'ee ajajamuu dide. Karaa ofii barbaade gaallabe. Osoo gulufuu bakka iyyaa jedhamtuun wayita gahum dubartootaa fi ijoollee afran qalloom kan hafuura lolaam achi eegan bira gahe. Dubartoonni sun fardam qabaniim lubbuun hafuu Bakariif gammadanis luka isaa takka irraa dhabaniim. Miillitee takka maal taateen gaafii gaafsan dubartoonni Bakar Waaree gaafataniidha. Bakar Waaree goonni guddaan gaafa lola laaftoom qondaalli raabaa doorii lukni isaa akka irraa catti amma of arge. Achi buutee ishii hin beeku jedhe. Goonni gootummaa isaatiin falme qaama isaa kan hir'ate arguu dhabe. Goota Oromticha bahaa Oromiyaa ture. Gaafas ijoolleen afran qalloom achi buutee miila Bakar Waaree jette. Laaftoon ekeraa gootota dhumanii calii calanqoo lafa Oromoon calitti jedheen yoo waggaafamtum qullubbiin bakka murruqqiin lammataa itti taateedha. Waraana kanneen booda Amiir Abdullaahim Isaaq Argobbaa fi kanneen biroo harka kennatanis Bakar Waaree cal jedhee hin teenye. Nafxanyoota adaree keessa qubatan barbadeessuuf waraana ijaaree of qopheesse. Lootee galtootaan qophaa'aa jiraachuu Bakar Waaree gurra diinaa kan buute. Baaraayisitem shororkaa sodaa du'aa itti bofte. Minilik osoo inni nu hin dursin dursuu qabna jedhem waraana isaa itti bobbaase. Bakka miidhagaa jedhamutti dagoo itti duuleem Oromoota afran qalloo 3,000 ol lubbuu hobbaase gabrummaa dhibaase. Eegam seenaan kun taatee waggoota 136 duraam Oromiyaa keessatti raawwateedha. Tibbana ammoo waggaan 136ffaan calii calanqoo yaadatamaatii jira. Qophiin calii calanqoo irratti xiyyeeffachuun isin biraan gahaa turre kana fakkaata. Ansaraa isa baa ture. Gamoogummaa kaameraa fi piroodaakshina bareedaan midhuu kan isin biraan gahaa ture. Abdii Jamaaliim torban milkii haa ta'u.